Nageen isin baraara akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu har'a qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra oduu har'aa kan isinitti himu aan Usmaan Baayyooti. Duulli qindaa'aa humnoota addaa naannoo Somaaleetiin uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru lubbuu lammiilee guyyaa irraa galaafachuu itti fufeera. Weerara guyyaa dheengaddaa fi kaleessa Harargee Bahaa Cinaaqsan araddaalee lama keessatti gaggeeffameen lubbuun namoota lama darbuun gabaafameera. Duulli humnoota kanaan gaggeeffamaa jiru kun guyyaa har'aas hawaasa tasgabbii dhoowwaa akka jirutu himame. Faayizaa Eliyaas. Humnoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee weerara gaggeessaa jiraniin lubbuu ilmaan Oromoo galaafachuu hin dhaabne. Haleellaa aanaa Cinaaqsan araddaalee lama keessatti guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa raawwatameen lubbuun namoota lama dabarteeti jirti. Weerarri poolisoota addaa naannoo Somaalee ammas adda dhaabbachuu dhabuun kun hawaasa komachiisaa jira. Guyyaa kaleessaa godina Harargee aanaa Cinaaqsan araddaalee lama keessatti weerarri kun kan raawwatame yoo ta'u namoonni lama ajjeefamuu fi 3 ammoo madaa'uu jiraataan aanaa Cinaaqsan irraa yaada OMN'f kenne himeeti jira. Akka jiraataan kun dubbatutti araddaa biyyoo fi tiroo gabaabduu jaaman keessatti weerara nurratti gaggeessaniin namni lama ajjeefame kanneen madaa'an 3 ammoo gara hospitaala magaalaa Harar Hiwat Faanatti dabarfamanii je. Hidhattoonni poolisoota addaa naannoo Somaalee kunneen aanaa Tulluu Guulet qubachuudhaan hawaasa dagachiisanii weerara banuun lubbuu namaa galaafatanii gara dhufanitti kan deebi'an ta'uu jiraataan kun hime. Rakkoon nageenyaa aanaa Cinaaqsan keessa jiru yeroo irraa gara yerootti kan hammaataa jiruu fi nageenya uummataa eeguuf deeggarsi bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatis ta'ee poolisii Oromiyaa aanicha keessatti ramadamuu dhabuun hawaasa komachiise. Humnoonni raayyaa ittisa biyyaa kanneen nageenya hawaasaa eeguuf garasitti ramadamanis ummata cinaa dhaabbachaa akka hin jirree fi haalli kun immoo qeeqa jabaa hordofsiisaa jira. Uummanni aanaa Cinaaqsan yeroo hedduu poolisoota addaa naannoo Somaalee kanneen meeshaalee gurguddaa hidhachuun isaan weeraraa turan kana ofumaan ofirraa ittisaa turu nama dubbifne kana irraa hubachuun ni danda'ama. Sirna eebbaa istiidiyoo Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee Finfinnee fi simannaa xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed irratti hirmaatanii gara magaalaa Wadaatti deebi'aa osoo jiran balaa konkolaataatiin lubbuun dargaggoota lama darbuun kan yaadatamudha. Balaan uumame kun kan itti yaadamee godhame ta'uu mala shakkii jedhu qabna jedhan jiraattonni magaalaa Awwadaay. Odii Muusaa dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork damee Finfinnee fi simannaa Daayirikteera olaanaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork fi xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohaammed irratti argamuudhaan gammachuu gaarii uunatanii Finfinnee irraa gama mana jireenya isaaniitti galaa osoo jiranii balaa makiinaa qindaa'een lubbuun qabsaa Abduu Jabbaar Mohaammed fi obboleessa isaa akkasumas saahibbaan isaa dabarteeti jirti. Maatii fi firoottan isaa akkasumas jaallan qabsoo isaa wajjin finiinsaa turan namni ajjeechaa kana raawwate seeraaf dhiyaachuu qaba jedhaniiru. Waliigala nuti nama sagalan san keessa eeguma gammachuu sarraawwannee gammachuu obboleessa keenya nuti akkuma uummata kaanii uummata keenyaa gammannee gammachuun galuudhaaf odoo yaa'u jirru gochi suukanneessaan ilma namaa irratti raawwatamne dura raawwatame guyyaa san. An akka mataa kiyyaa rabbumaan na baase malee waan niin beejee zaabuta kan qabu akkuma nama du'eetti ilaalu jira jechuudha. Gochi san gocha itti yaadamee godhame malee gocha akka tasaa ta'e jechuun hin danda'amu. Maaliif karaan san karaa diriiraadha, karaa kurbeetaan hin jirre, karaa qaxxixaadhaan wal agaran. Alaabaan makiinaan nuti yaanuunis alaabaadhaan fahamtee waan jirtuuf diinni qaxxixaa makiinaa odoo yaa'u jirru makiinaa alaabaan fahamtee waan jirtuuf karaa hundaanuu nurra meessa makiinaa eega bira dabruudhaaf dhiyaanne. Fakkeenyaaf amma Abduu Jabbaar beekuun diina yoo jenne nama tokko. Diina yoo jenne nama tokkichaa kana nutiis taane qaamni mootummaatis ta'ee waliin akka seeraan gaafatamu irratti hundooyne. Seenaa qabsoo Oromoo ganamaan gammatti taasifamaa jiru keessatti qoonni Abduu Jabbaar Mohaammed kan maqaa qabsoo Hulluuqaa jedhamuun beekamu taphate daaddaa kan hin qabne jedhuun jaallan qabsoo dhiyeenyatti sochii Abduu Jabbaar Mohaammed beekanis. Qeerroon mataa tuutaa hin jirtu suuta jangaafalutti ijoolleetu dur jiraachuu sitti aman. Amma wal qabachuu kanaan dammaqanii guddate kana boon osoo qeerroon tun eegalamin waa'ee obkoosan asii Awwadaayitti isa kana mal nu jaaree wajjin sossoonuu jechuudha. Ittuma lafaa ka'u irraa uumu mucayyoon kun maaliin lafaa ka'uu isaati? Qabsumaan lafaa ka'e malee dalagaa biraa waan biraa dalaguudhaan lafaan kaane jechuudha. Hojjetuma qabsoodhaati jechuudha inni. Bara 19
saddeettam sadii qabsoo bilisummaa Oromootiin makame yeroo sun umriin isaa waggaa 12 ta'a qawween fannifatee jiru hanga lafaatti illee duraa tuqu Oromoo fi Oromummaa illee isarraa barre. Yeroo imala seenaa qabsoo Oromoo Laaloo Abduu Jabbaar Mahammad yookaan Hulluuqaan qabsoo sabaa keessatti dhalatee fi quuqama guddaa saba isaatiif qabu ta'uu haadhaa fi abbaan isaatis ni himu. Umrii isaa wallahi umrii isaa amatuma 8 ta'a. Amata 8 ta'a baqa. Amata 8 bishaan waraabaaf isaaniif miikkaadhaan bishaan waraabaaf ni jiran ganda keenya ijoolleen abaa hodhaatu jechuudha. Bishaan waraabaa fi miikkaan bishaan waraabaa fi jalaa galchuu deebisuu dadhabe. Yaa amne nuti de abbadanuu deebi'uudha. Yoo fuudhee galchines badeetuma isaan keessa deebi'a. Booda duuba isaanuhu nu taqaawamuu eegalan. Isaanummaa sanuu nu taqaawamuu eegalte ijoolleen basitti dhiifna keessatti. Gaafa dura maali gaabaa dhuftu kana. Abaan dhuftu kana xiqqa shaabar akkasitti oguu gaara as jedhamu caanqee tokko oguu jennu oguu gaara reeqoo qaba gaara reeqni akkasitti chireemu akkasitti isaan agarre akkasitti miikaa fitee karoobaa karoomni itti roobne jedhaa badee kutee hin dhufu na bira akkana jee na taama naan jaafka akkasi gaaguun akkasitti taraame akkasa fidanii diidee achi bakka kana jira guyyanka kuno gaara kana arguu baadhaa bara kaa kombalchitu guyyan akkasi gaafirraa miikaa bitee fi jabaadha jenni firraa biraa kote jechuudha akkasitti barqawwee lafa tuitti akkasitti diimaa. Abduu Jabbaar jaala qabsoo dantaa sabaatiif wareegama olaanaa kafalaa tureefim qabsuma keessattis barumsas baratee akkuma nama hundatti bultii jaarratee ilmaan qabu ja'um jaallan isaa itti dhiyeenyaan seenaa isaa beekan. Barumsaa ofaasoo jiru gara jireenya hawaasummaa itti jalqabee osoo kana jiru qabsoo waggaa afran dabre kun ka qeerroo kana makame qeerroolee wal ijaaraa ka ture akkamitti akka qabsoo qeerroo sochii tana akkamitti oofan ka godhaa ture isa. Kutaa 5 osoo kutaan hin jirre osoo caayee qaraanii muka jala qaraanii beekumsa isaatiin mana barnootaa kutaa 5 irraa eegalchiisan akka kutaatti lakkaawame jirraa. Guraa gaara gubbaa jiru san dheeylee laallee dhufne yeroo sanuu achi keessa qaraatii eegalee ture. Amma ilmaan 4 qaba tokkommoo garaa qaba. Maqaan ilmaan isaa hangafni nadhiidha. Tattee aantu biiftuudha. Taan tokko Aymani akkasuma qeeroodhaas. Qeerooti maqaas qeeroo mucaan isaatis qeeroodha. Qabsoo akkaan jabaa fi wareegama addaa kafalchiisaa ture keessattis Abduu Jabbaar nama dantaa uummata isaatirraa osoo hin qusatin fuulduratti deemee qabsaa tureefim sababa Oromummaa isaa qofaan hadhaa buuqqachaa tures ja'um jaallan yeroo dubbatan. Diinillee achirra dhufee kan facaasuuf kee iddoo takka gaararra jirra achirratti alaabaallee tanuma dhaaba oppidiyoo kana dhaabbanneeti kana kan godhe alaabaa taayyoo dhaabbattan karoora keenyaaf facaa kaayyoo isinirra jirtan tanaaf facaa jee inni nu gorsa tole jenneeti alaabaa san dhaabbannee san jalatti waan lagatamuu qabu san dhorkaa turre nuti namni osoo jiru baay'ate iddoo san irratti nama kumaan lakkaa'amucha irra jira inni deeggarsi inni achirratti boodan deebiinaadhaan nu godhaa jiru Abduu Jabbaar bishaan uummanni aduurra taa'ee dhuguu jira kana darzana dhibbafaa makiinaan fe'aniiti fe'eeti achirra nuu fide keessummaa isinirra jira jee iddoo adda addaarraa keessummaan dhufteeti achirra waan nu bira turteef jechuu achirra qabsoo san sirriitti akka gaggeeffannu isaan nu cinaa dhaabbatee nu gorsee haala gaariidhaan waan kana gaggeeffanna eega achirraa buune boodoo maal godhuu qabna ta'eettuun isaan nu mari'achiisa. Daandii qabsoo Abduu Jabbaar Mahammad hojiidhaan nu garsiise irra deemuudhaan kaayyoo isas ta'e jaallan wareegamanii galmaan ga'uun tokkummaa Oromoo daran cimsuudhaan injifannoo argame kana galmaan ga'uu barbaachisas jedhum jaallan qabsoo qabsaa Abduu Jabbaar beekanis. Bilisummaa ammatti dhiyaannee keessa jirraas jechuu ni dandeenya. Waan itti lafaanii namni ilaangaa ammaan tanaatti lubbuu isaa meeqa itti dhabe kana akka bakkaan ga'anii warri kaasilaa ordofnee nuti jala deemnus akka karaatti hin dhiisne nama meeqaatu itti wareegamee jira kanuma akka bakkaan nu ga'an. Dhumarrattis maatiin qabsaa Abduu Jabbaar Mahammad ilmi isaanii hawwii fi dharraa jireenya isaa guutuu guyyaa tokko ijaan arguuf carraaqaa ture argee wareegamuu isaatiif kan itti boonan ta'uu himuudhaan imaanaa ilmaan Oromoo kumaatamaan itti wareegaman kana akkaan sabni jabeeffachuu qabas ja'aniiti jiru.
Jiraattonni godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Araddaa Amansur namoonni gocha ajjeechaa Abduu Jabbaar Mahammad yookaan hulluuqaa irratti raawwatan hatattamaan seeraaf nuuf dhiyaachuu qaba jedhaniiti jiru. Gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Musaa Harargee Bahaa aanaa Kombolchaa Amansur irraa. Injifannoo qabsoo cimaa fi wareegama lubbuu ilmaan Oromootiin argame sadarkaa olaanaatti ceesisuuf tokkummaa Oromoo cimsuun barbaachisaadha jedhame. Koreen jiddu galeessaa tokkummaa fi ijaarsa Oromoo gumii tokkummaa abbootii gadaa jalatti hundaa'ee hojii keessa galuun ibsameera. Abdusalaam Hasan waan qindeesse qaba. Gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoon kan hoogganamu koreen jiddu galeessaa tokkummaa fi ijaarsa Oromoo hundaa'ee hojii keessa galuun ibsame. Dhaabbilee siyaasaa fi jaarmiyaalee Oromoo dhimma bu'uuraa Oromoo fi Oromummaa irratti walitti fiduun tokko taanee cimanii akka hojjetan gochuun kaayyoo korichaati. Kaayyoo bu'uureffameef milkeessuufis konfiraansiin guddaan hagaya 26 fi 27 gaggeeffamuuf karoorfamee hojii keessa galameera. Kaayyoo fi barbaachisummaa konfiraansichaa ilaalchisuun koreen hojii raawwachiiftuu fi walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa Dr. Kabajaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo ummatni Oromoo tokkummaa dhabuudhaan rakkoo fi miidhaa hedduuf saaxilamaa turuu himanii gaafa tokkummaan socho'e injifachuu akka danda'u qabatamaan agarsiiseera jedhan. Tokkummaa uumameen bu'aawwan akka sabaatti argame qabachuun injifannoo caalaa galmeessuuf saba Oromoo jidduutti tokkummaa itichuun murteessaadha kan jedhan Abbaa Gadaa Bayyanaan kaayyoo kana milkeessuuf koreen jiddu galeessaa tokkummaa fi ijaarsa Oromoo hundaa'ee hojii qabatamaa keessa galeera jedhan. Dur Oromoo kulama keessaa yoo dubbatu Boorana keessatti dhagaa. Tuulama keessaa yoo dubbatu Afran Dhalootitti dhagaa. Tuulama keessaa yoo dubbatu Maccatti dhagaa. Maaliif ijaarsa guddaa qabaa jechaadha gadaadha. Dura taa'aan koree tokkummaa fi ijaarsa Oromoo Dr. Nagaasoo Gidaadaa ummatni Oromoo dhaabbilee siyaasaa fi amantaan alatti jaarmaa hawaasaa cimaa qabaachuu qaba jedhan. Kaayyoo kana milkeessuufis koreen haaraan hundaa'u kun cimee kan hojjetu ta'uu ibsaniiru. Lammiiwwan immoo akka lammiitti of ijaaranii tokkoffaa yoo paartii siyaasaa tokko waan tokko balleesse maaliif balleessine walii wajjin irratti bobba'uudha. Yoo mootummaan balleesse yoo dhaabee guddaa balleesse kana jira kana mirga ofiitiin mirga lammiiwwan namoota gararraas kabachiisuudhaaf walii wajjin ijaaramuu barbaachisaadha. Konfiraansii kana irratti abbootiin gadaa dhaabbileen siyaasaa Oromoo qeerroo foollee hayyoota Oromoo fi aangootni mootummaa olaanoon ni hirmaatu. Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessatti simannaan ho'aan goota Oromoo obbo Bilisaa Burusootiif qeerroo fi hawaasa magaalattiitiin taasifameefii jira. Dhimma kana irratti Uudii Musaa waan qindeesse qaba. Godina Harargee lixaa magaalaa Baddeessatti Bilisaa Burusootiif simannaan ho'aan taasifameeti jira. Goota Oromoo ka ta'e umrii isaa ijoollummaarraa qabee haga har'aatitti bosona keessatti Oromoodhaaf qabsaatii ka ture. Innis gooticha beekamaa Bilisaa isa simatuudhaaf. Waggaa hedduudhaaf ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf biyyarraa ari'amanii turan. Qabsoo qeerroo fi tiim Lammaa Magarsaa biyyatti deebi'anii jiraachuu kan dubbatan hirmaattonni sagantaa kanaa injifannoo argames jabeeffachuu akka qaban dhaamaniiti jiru. Handaamsiin uummata Oromoo maraaf uummata keenya qarree fi qeerroo fi manguddoo fi hawwolii fi hunda isaaniitiif dhaamsiin danda'amu. Qabsoo har'a tokkummaadhaan ijaaramnee tokkummaadhaan diina keenya bittinneessine kana akka diinni kun nutti ol ka'ee humna nutti horee wanni hin jenne diina bittinneessine kana irratti akkuma bittinneessinetti jaarree wal qabsoon teenya akka nu faalleessinetti tokko ta'uudhaan jala deemnee wal ijaarree qabsoo tana fiinta baasuu qabna ta'ettuun qaba gama kiyyaan. Injifannoon har'aa kunis bu'aa qabsoo yeroo dheeraati kan jedhan hirmaattonni gama fuula durattis Oromoon tokkummaa isaa cimsuudhaan jaran jabaatee hojjechuu akka qabus himaniiti jiru. Tuma fufuu qabsoo isiidhaa tana akkuma boruu itti fuftetti wal jaalachuun wal simachuun jaalala boruu qabdu daran wal jaalachuudhaan hedduutti fufuudhaan irraa eegaman ja'a.
Qeerroon Oromoodha. Bayaa seensan sagantaan isaa takka taate katikkaadhatis guddiftee guddaanis dhaamsa walii dabarsee harki gabaabaadhaa harka dheeratiidhaan walii roobaa jaanii bakka kufanitti wal kaasanii yaada fi qalbiidhaan takka taane bayaa seensan akkaataa qabsoon teenya tun haawwanis dargaggeeyyinis qeerroonis qarreenis tokkummaadhaan lafaa fudhannee bakka rasaasan qabnetti buusii buufannee kamaallaqaan argamus daleeffannee kadeebii bakka sibiilin jirretti illee hunda gaafii wacaafaadhaan qopheessine injifannaadhaan fuuldura harkachuu qabnan jaan. Qabsoo Oromoo sadarkaa amma irra jirtu tanaan ga'uuf ilmaan Oromoo hedduun harka qullaa wareegamaa akka turan yaadannoo yeroo dhiyooti. Sirna simannaa Bilisa Buruusoo Wadaa irratti deeggarsi qarshii 288 fi 650 taasifameetii jira. Gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Musaa godina Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaa irraa. Oduma ol qabateen sirna simannaa Bilisa Buruusootiif Harargee Lixaa magaalaa Baddeessaatti qophaa'e irratti tokkummaan uummata Oromoo daraanuu cimuu qaba jedhame. Ammas Uudii Musaa. Sirna simannaa Bilisa Buruusoo Wadaa irratti namoonni hirmaatan uummanni Oromoo tokkummaa isaanii daran jabeeffachuudhaan kana caalatti hojjechuu qabaa jaan. Dhaamsummaan Oromoo tokkummaa uummanni Oromoo tokkoomee osoo amantaadhaaf gosaan waliin qoodin amantaadhaan osoo waliin qoodin tokkummaa isaaniitiin dhaamafiif qeerroo hundaafuu. Haguma dhalanne keessaa hanguma uumamnee jirru keessaa bilisummaa gonfachuu arraa fi guyyaa Jawaar Mohaammed dhufe Finfinnee irratti simanne qofa agarree waan ta'eef haaluma kanaan qabsaa'onni keenya kan ala jiran isumaan hangafee hunda isaanii galfachuudhaaf murannee kaanee jiran. Xiqqaa guddaanitti wal dabarree beekaa wallaalalleen kanumaafuu hayyoonni keenyalleen kaalaa fi hamanaa qabsoo Abiyyee fi Lammaadhaan eegalee Johaariin asii wal fidde tana irratti waliigallee hiddaa waliigaldaamne sabaaf sablammoota nu keessa jirullee jabaannee jabeessinee olola nu keessa deemullee cabsinee bira dabarree akka hiddaan gadhaabne isaaniifillee gaaddisa taanuun ummata keenya ummata Oromoo ummata magaalaa Baddeessaa hayyoota hundumaa'u qeerroo teenya taasii nu geesse hundaa'u galatoonfadhee akkasitti itti dhaammatuu barbaada. Wanti paartii Oromootiif dhaamnu. Paartiin Oromoo ammaan dura addaan qoqqoodamtanii paartii baatanii gabrummaa tanaaf uummata Oromoo hundeessitan jilbii bachiiftan arra yoo uummata Oromoo kana ni qabsoosinaa ni dura xoofnaa ni bilisoomsina jettan tokko taatanii wal dhageessanii gurra tokkoon dhaggeeffatanii qaama tokkoon dhaggeeffatanii seenaa uummanni Oromoo dargaggoon Oromoo itti dhumtee lafa Oromiyaa irratti hidhamnee tumamnee irratti ajjeefamnee tana akka jalan nun deebifne paartiin hundi tokko taatanii filannoo ammaas deemaa jiru tanaaf daftanii hatattamaan gurra tokkoon dhaggeeffatanii Dr. Abiyyi Dr. Kabajaa Obbo Lamaa Magarsaatii fi Jawaarii wajjin taatanii qeerroon dubartiin daa'imman gurra tokkoon dhaggeeffanne hundaa ol walaa dhaggeeffannuudha. Wareegama akkaan jabaa qeerroon Oromoo kafaleen qabsoon sabaa sadarkaa tanarra ga'uu kan himan hirmaattoonni sirna simannaa kanarratti argamanis yeroo ammaa kanatti ilmaan Oromoo fuula isaa gara biyya ijaaruu irratti dhiyeeffachuu akka qabu dhaamaniiti jiru. Yeroon tana booda qabsoo dhakallee goone harallee cufnee waamee qallee goone asiin gahee tana booda immoo misooma diinagdeedhaan fi waan gartee diinni gartee nun ammallee nun qoqqotaa jiru san nutillee itti diinagdee san hin jala deemne nutillee misooma isaa baanee diinagdee harka deebisuudhaafillee nagaaf tasgabbiin deemuu qabnan jaa akka yeroo magaalaa Baddeessaatti. Jaalalaan akkuma aadaa Oromoo aadaa keenyatti wal dandeettii bareedaa qabna waan ta'eef Oromoon diinallee ifitti ammatee ifitti qabaa ture. Haala bareedaadhaan jiraataa ture. Aadaan Oromoo aadaa bareedduudha. Saniifuu akkuma aadaa keenyatti akkuma duraanis aadaa bareedduu rabbiin nu kennetti tokkummaa keenya cimsinee wal dandeenyee wal jaalannee naannoon osoo waliin qoodne akka fuula dura tarkaanfannu dhaamsa godhuun barbaada. Hayyoonni keenya wallistoonni keenya kaleessas tokkummaa jedhanii tokkummaa nu dhaaban tokkummaa nu dhaamaa turan. Qabsoo Oromoo tana kan waggaa dheeraa kanaaf jechuun cunqursaa kana uummata keenya irratti fe'e qabsoo teenya qabsoo bifa faffaceen qabsoo gaggeessaa turuu keenya jechuudha kan milkaa'ina kana dhoowwe jechuudha. Har'a dhaloonni qubee qeerroo fi qarreen teenya kan hubatan dhaamsa kaleessa hayyoonni Oromoo qabsaa'onni Oromoo jecha tokkummaa joosan nu ibsaa turan sun sangalee fi
waan kaleessa milkaa'uun kutesan hubatanii tokkummaa keenya cimsuudhaan qabsoo teenya jechuu bahaadhee akaabaa kibbaa guutuun isaanii wal jala hiriiruudhaan qabsoo tana nu milkeessan jechuu kanaaf har'aan tana akkuma argaa jirru jechuu kan maqaa adda addaatiin dhaaba maqaa kanaa dhaatee ala jirus maqaa dhaabni kun deemee barbaadaa jechuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatii fi Dr. Abiyyi sochii bal'aa gaggeessaa jiran. Qeerroo fi qarreen keenya tokkummaa uummata Oromoo yeroo ammaan tana arganne kana daran finiinsuudhaaf wal dhagahuu tokko ta'uu wal hammachuudhaan jaalalaan sabaa fi sablammoota nu keessatti argamanis ofitti qabne yeroo duraanii caalaa carraan biyya kanaa nu harka jira waan ta'eef diinni yeroo ammaan tana amantiidhaan sabaan gargar nu qoodaa jira waan ta'eef lagaan gargar nu qoodaa jira waan ta'eef tokkummaa uummata Oromoo gara fuulduratti cimsuudhaaf qeerroo fi qarreen keenya halkanii guyyaa hojjetee sirna simannaa kanarrattis kana booda qabsoon Oromoo qabsoo gama dinagdee fi misoomaa qofa ta'uu akka qabus himaniiti jiraniim. Abbaan keenya jechuun Jawaar Mohaammed kana booda gara misoomaa deebi'uu qabnaa jedhee jira innilleen nuti immoo inni gattaa aja'u gatteenya ol ka'a aja'u ol kaanaa jechuudha. Kanaafuu amma wanti nuti goonu tana dura mootummaan zayituunaa mitii dhagaadhaan hin kuffistanii nu jechaa turan. Ammoo dhagaachaan kuffisnee agarsiisnee jirra jechuudha. Kanaafuu akkuma waltaanee mootummaa dhagaadhaan hin kuffisne san dhagaadhaan kuffisnetti amma tana booda qeeroon Oromiyaadha. Dinagdee irrattis wal jaarree akkuma qabsoorra wal jaarree mootummaa kuffisnetti dinagdee irrattis wal jaarree barnoota irrattis wal jaarree barnoota keenya deebinee barnootatti jabaannee biyyi tun nu qabdi. Biyya tana booda nu bulchuudhaata kanaafuu barnootatti achi deebinee karaa dinagdeetiinis wal jaarree wal kakaasnee karaa misoomatti achi deebinee jabaannee jaarmaa keenya kana daran cimsinee misoomatti achi deebi'uu qabnaan jaa. Qabsoo keenyaa fi taqee yeroodhaatiin sirni nama nyaataan sun har'aan tana diigamee jira. Amma bakki har'aan tana jirru biyya waan san sirna duraa hadiine san sirna har'aan tana jaaruudhaaf olaantummaa seenaa qeerrootti wanni hin dhaamu olaantummaan seeraa kabajamtee biyya akka jaarru amma bakki irra jirru har'a sirna badaa san barbadeessinee eega balleessinee booda har'a jaarmaa irra bobbahuu qabna. Dhaamsin qeerroo Oromooti dhaamu Oromoon nama guddaa saba hedduu saba bal'aa kanaa wajji tahee qara'ee baratee marshaalisti ta'ee doktora addunyaa ta'ee nama ammatee sabaa sablammootii nu jala jirtus if jala qabnee sammuu teenya dheerinaan laallee diina keenya ofirraa dhoowwinee nama. Gara fuulduraatti garuu qabsoon uummata Oromoo kun maal ta'uu qaba akkamitti deemuu qaba kan jedhu kana jaalleewwan keenya naannoo irraa federaalaa irra jiran obbo Lammaa Magarsaas jaallee keenya Dr. Abiy Ahmed muummicha ministeera biyyattiidha haala kanaan walijjin haasa'aa fi qabsoo uummata Oromoo kana kan caalu kanaan duraa caalaa isa faca'uu sana caalaa akkamitti tokkoomneef gamtoomne deemuu dandeenya karaa jedhuun deemamuu waan jalqabameef ammallee kun kanarratti simannaa goone kun uummanni keenya akkaataa kanaan qeerroon keenya akkaataa kanaan qarreen yaa'anii akkaataa kanaan jaallee kana simachuun qabsoo keenya kaleessaa sana gamtoomsuu fi tokkoomsuu gar tokkotti fiduu fi kan caalu gara fuulduratti tarkaanfachuudhaaf kan qaama sana waan ta'eef hojii guddaan guyyaa har'aa aanaa Odaa Bultumiif magaalaa Baddeessaatti irratti godhamee jaallee bilisaa simannee jirra. Kun immoo kan caalu jajjabaachuu daran jajjabaachuu caalmaa waltaanee deemuu gaafata. Sirna simannaa kanarrattis kana booda qabsoon Oromoo qabsoo gama dinagdee fi misoomaa qofa ta'uu akka qabus himaniiti jiraniim. Waggoota hedduudhaaf biyyaa biyyoo abbaa isaanii irratti nagaa wal arganii maatii fi firoottan isaanii akkasumas aalii fi ollaa isaanii wajjin jiraachuudhaaf ilmaan Oromoo dheebochaa akka turan yaadannoo yeroo dhiyooti. Sirna simannaa Billiisaa Booriyoo Wadaa irratti kan argaman jiraattoonni godina Harargee lixaa aanaalee garaagaraa bu'aa qabsoo qeerrootiin argame kana daran fiinxa baasuun tokkummaa keenya cimsuu qabna jedhaniim. Gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Musaa Harargee lixaa magaalaa Baddeessaa irraa. Hooggantoonni adda dimokiraasii Oromoo barattoota mana barnootaa bultii waldaa misooma Oromiyaa deeggaruuf waadaa seenan waldaa misooma Oromiyaa haala aadaa irraa deeggarsa itti argatu irratti magaalaa Finfinneetti waliin mari'atee jira. Muhammad Siraaj dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Waldaan misooma Oromiyaa haala barattoonni mana barnoota bultii Adaamaa qabxii gaarii fidan carraa barnoota alaatti argatan irratti hooggantoota adda dimokiraatawaa Oromoo waliin magaalaa Finfinneetti mari'atee jira. Barattoonni 9 manneen barnoota bultii Adaamaa keessaa qabxii 600 oliin kutaa 12 xumuranii jiran.
Barattoonni qabxii olaanaa argatan akka jaanitti akeeka isaanii galmaan gahuu fi isaan caalaa biyyaaf bu'aa akka buusaniif hooggantoonni adda dimokiraatawaa Oromoo carraa barnoota alaa irratti akka isaan deeggaran gaafatanii jiran. Hoogganaa itti aanaan boordii waldaa misooma Oromiyaa Dr. Kabaa Urgeessaatis addi dimokiraatawaa Oromoo dhageettii uummata biratti qabuun deeggarsa waamaa'ootiif uummata akka kakaasu gaafatan. Hooggantoonni aadaa waan danda'an hundaan barattoota kanneen cinaa akka dhaabbatan himan. Dura ta'an adda dimokiraatawaa Oromoo Leencoo Lataa kanaan dura wanti akkanaa jiraachuu akka hin beeknee fi amma booda garuu dhimma kana hojii isaanii akka godhatan dubbatan. Deeggarsa isaanirraa barbaachisus kennuuf waadaa seenanii jiran. Lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiraachaa turan rakkoo isaan irratti raawwatamaa turte jalaa baqachuun gara biyyatti deebi'anii yeroo Harargee lixaa magaalaa Asaboot qubatanii akka jiran himame. Akka baqattoonni kunneen jedhanitti qabeenya biyya Jibuutii tooratanii turanis saamamuun harka duwwaa lubbuu isaanii oolfachuuf kan baqatan ta'ullee dubbataniiru. Udi Muusaa dhimma kanarratti waan qindeesse qaba. Harargee lixaa magaalaa Asaboot qubatanii kan jiran lammiiwwan Itoophiyaa sababa Oromummaa teenyaa qofaaf addatti Jibuutii irraa ari'amnee baanee jiran. Nama Oromoo gisee argan kunoo Oromoon kunooti jedhanii nutti ori'anii bakka nama kana gatan jechuudha. Roorroo kana ololuma Somaaleen Itoophiyaa TV jibba Oromoo irraa qaban irraa ka'ee ifumaaf wal shororkeessanii dhimma kana ajandaa jibba uummata Oromoo waan qabaniif haasanii malee Oromoon haga irratti uummata miiliyoona meeqa buqqee dhufee takkaa Somaalee irratti nam tokko irratti rakkoo geessisanii hin qaban. Haga ammaa Somaaleen nagayaan jiraatti irra lolanii nagayaan gargaaranii akka obboleeyyanii wajji jiraachuu jiran. Kana jibbummaa mataa ifiitiif qabaniif haga achitti waliif himanii uummata keenya irratti nurratti rakkoo akkanaa tana uumanii jechuudha. Saba biraan agarre Oromoo qofa agarre malee. Saba biraan agarre tokkollee Oromoo. Lammiiwwan sababa Oromummaa isaanii qofaaf Jibuutii irraa buqqaafaman kunniin miidhaan cimaan irra gahuu himuudhaan dabalataanis qabeenya keenya saamamnee harka duwwaa hafnee jaan. Tokko qabeenya fedhadhee dhufu hin jiru ilmootiyyaa fi jaartii tiyyaa fi ilmaan kiyya malee waan tokko inni fudhee dhufe tokko hin jiru miliyoona 2,234 isaan na herregan sanillee nan kennamne gubboo kannee afaan lolaachisee baasii lammaffatti amma tanaa baasii lama booda nan jaani warqaa san doose san guututti hin qabaa kun buleetachuu amma dokumentii guututti isin itti fidee isin harka kaa'uu danda'a. Uummata nama sadii cicciranii madaabara naqanii makiinaa giddaafaa fuudhu cinaa kaan madaabara guuranii uummata kana odoo himanan ta'in uummanni giddaafaa guuru kun gizee dhufe mataa namaatiif foon namaa harkan jecha gizee harkan uummanni giddaafaa guuru kun rifatee irraa utaale. Akkasitti haalatama mootummaan fuudhee dhoyse uummata san. Iyyaalli ganda keessaa hanga sadarkaa mana irraa kireeffatanitti gubbaatti faca'anii jaarsa duratti jaartii gudeedan takkatti odoo jaarsa achi dhaabbatu. Hawaasaa fi uummata poolisaa kaniin beeku keessa jira jechuudha. Uummata qaama seeraa jechuudha kacha keessa kaniin beeku. Guyyaa tareenyaa isaan ta'in direessa birraa yaaseef haasaa fi ableedhaan nurra bobba'a. Oduu sobaa qaamni jijjiirama siyaasaa Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru hin feene feesbuuka irratti qindeessee gallakkiseen rakkoo namaan biyya namatti akka isaan mudate namoonni Jibuutii irraa buqqaafaman OMN'tti himaniiti jiru. Maaliif beenya dhugaa taatee kijiba taatee gaasa hirbuka irratti kun olaalaa nama keenya akka Oromoon gootu jedhanii ijoolleen teenya gabbabbaate bashag taatee dhiira ta'us dhalaa ta'us dhamee nu dhufa galgal. Feesbuukatti nama keenya kan qaqqalaniitu jira. Nama hedduu nurraa qalaniitu Oromoon jedhanii. Isin nama keenya gubee diree dhawaarratti nama dhalaa garaa qabdu fi maarree gubdanii isinillee isin gubnaa jedhanii namni sooma waan inni ashkarri ba'ee jechuun nama keenya akkasitti baasimee fuudhee. Waan wanni kana fide olola addaa wooma gartee kililii Somaalee tolchite feesbuukatti darban Oromootu Somaalee fixee jedhanii achumarraa booda dubbiin nu hammaatte. Mootummaan Itoophiyaa simannaa gaarii nu taasisee biyyatti akkuma nu galche waan barbaachisu hunda nuuf guutuu qabas jaaniiti jiru. Aanaan itti godaanee gartee bakka tanatti hin galaa jee himadhuun qabu. Arraafillee boruufillee kun manuu barnootaa kana keessaan ta'a formaata mootummaa yoo nu fide akkuma Oromoo guututtu deeggarsa mootummaan akka nuu honno hatattamatti hanganaan barbaada. Mootummaa deeggarsa irraa barbaannu akkuma dhufnetti qabeenya keenyas waan jirus achi facaafnee dhufne ilmaan keenya fi lubbuu teenya waan dhufneef mootummaa irraa nu barbaannu mana jireenyaatti illee ni barbaanna akka itti deeggarsa nu godhullee jireenya keenya akka mootummaan gara fuulduratti nu fayyeessu mootummaa gaafachuu barbaada.
Qeerroon magaalaa Assabootii fi jiraattonni magaalattii ilmaan Oromoo Shiraan Jabuutii irraa buqqaafaman keessummeessaa jiranis rakkinni bishaanii hamaan mooraa baqaa kana mudataa akka jiru himaniiti jiru. Uummanni akka kana edee qoonqoo dura keenya bishaan hin jiru. Bishaan kana waan itti kan nu dhabnee birkaa keessa waan si ajaa'iburraa bootteedhaan bishaan raammoo adii keessatti ijatiyyaan kaniin arkee jiran. Bishaan san namni dhugaa jira. Anillee dhugeetiin jiran. Guyyaa san booda immoo akka namni kiyya waraabannellee ibseen jiran. Inumaatu nama har'aan tana 3,000 ol maatii daa'imaa fi nama guddaa baqattoonni kun nama 3,000 katilmaamamu bika kana ture. Uummanni kun bishaan dhabuudhaan dararamuu asittiin arkeen. Qeerroon magaalaa Assabootii fi buufanni gartee dawaadhaa asitti nuuftee asuma gargaaramanii tajaajila akkasitti harkachaa tura. Dubartii teenyaas waan isii dhaltee dhiigaa waan irraa dhinyuu dhabnee jira. Goggoo bishaan dhabnee isii dhiiga keessa taa'u jirtu jira. Rakkoo bishaanii ilmoo isiillee waan irraa dhiituun isii dhiiga keessa waan irraa dhiituun dhiiga goggogaa keessa rakkattee jirti. Akka foolee uummata biraa fiddee jirti. Akka nama du'ee takka laalamu jirti. Rakkoon isiin keessa jirtu rakkoo badaa keessa waan jirtu jechaafu akka mootummaa keenya amma defee nu dhaqqabu barbaanna. Rakkoo bishaanii keessa haalaan jirra. Rakkoo guddaa keessa jira bishaaniin. Lammiiwwan nagaa Jabuutii irraa buqqaafaman kanneen gargaarsa yeroo qofa osoo hin taane dhaabbiidhaan qubsiisuu akka barbaachisus dhaamaniiti jiru. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya Jabuutii irraa sababa Oromummaa isaanii qofaan buqqa'anii yeroo ammaan tana godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo magaalaa Assabootitti argaman tajaajila mootummaan ilaa hangammaa itti godheef galatoonfachuudhaan mootummaan gara fuula duraattis jireenya keenya irratti nu deebisuu qabaa jedhaniiti jiru. Gabaasa OMN qophaa'eef Uudii Muusaa godina Harargee Lixaa magaalaa Assabootirraa. Waldaan tumsaa fi wal gargaarsaa qeerroo Oromiyaa biyya Yemen magaalaa sanaa jiraatan lammiilee Oromoo qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqeeffamaniif kan oolu Riyaala Yemen 260,000 ol arjoomaniiru. Sirna gargaarsa walitti qabu torbee darbe keessa magaalaa sanaatti gaggeeffame kanarratti hawaasnii fi afooshaaleen garaagaraa irraa qooda fudhatanii jiru. Badri Yusuf. Waldaan tumsaa fi gargaarsaa qeerroo Oromiyaa biyya Yemen lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaaniirraa humnaan buqqifamaniif kan oolu gargaarsa maallaqaa arjooman. Waldaan tumsaa fi gargaarsaa qeerroo Oromiyaa biyya Yemen lammiilee Oromoo qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqifamaniif kan oolu Riyaala Yemen 200,000 fi 60,000 doolaara 30 arjoomee jira. Odeessi nu ga'e akka ibsutti hawaasni Oromoo biyya Yemen waldaa tumsaaf gargaarsaa qeerroo Oromiyaa waliin ta'uun dhiheenya kana sirna gargaarsaa walitti qabu taasisee yoo xiqqaate Riyaala Yemanii 200,000 fi 60,000 doolaara 30 arjoome. Sirni baniinsaa gargaarsa lammiilee kun akkuma aadaa Oromoo eebba manguddootaan kan eegale yeroo ta'u dura ta'an waldaa tumsaaf gargaarsa qeerroo Oromiyaa biyya Yemen dargaggoo Muhammad Abdii Abroosh barbaachisummaa gargaarsa kanaa fi haala jiru irratti hirmaattootaaf haasaa gabaabaa taasisanii jiru. Haasaa godhe keessattis qabsoon har'aas geessetuun ifiif hin dhufne dhiiga fi lafeen dhufte. Ilmaan Oromoo qabsoo tanas hin gahuuf jecha dhiiga isaanii itti lolaasaniif lafee itti caccabsan galanni haa ta'uuf jannatas Rabbi haa kennuufii jee obbo Muhammad. Galanni Rabbi guddaa dukkana kaleessa keessa turte, tajibbinsi turte, ta wal qooduun turte, ta wal dagachuun turte san keessaa baasee ifa irraa halamni keenya baadiyyaatti wal argu addunyaarraa wal argu kana nu barsiisuudhaaf Rabbii galata galchina. Ibnaan sun qabsoon akka turte ifi hin dhufne dhiigaa fi lafeen turte. Ibnaan sunaan jaallan qabsoo sabaati. Dhiiga lolaasanii lafee qabanii ifi wareegamanii lammii jiraachisanii galanni isaaniifis haa ta'u galanni isaanii jannata haa ta'u. Itti fufuunis qaamota hawaasaa garaagaraa qabsoo bilisummaa Oromoo fi sochii uummata Oromoo kamuu keessatti adda durummaan gargaarsa taasisan gad jabeessee galateeffate. Akkasumas namoota qabsoo kana keessatti gumaacha waan danda'u gumaachaa turan abbootiin amantaa hayyoonni keenya beektonni keenya guddaan keenya xiqqaan keenya gumaacha guddaa waan kanarra godhanii galanii isaaniifis haa ta'u. Sabtoo galatan qabnu diinaa isinii sittiin dhufaa manguddoota keenya abboota keenya haadhowwan keenya dargaggoota keenya
shamarran keenya eeroo fi qarreen waamicha lammii gaachana lammii tumsa jedhu dhageessanii waamicha lammiidhaa isin dhageessee bakka tana dhufuu keessanii guddaa galatoomaa kabajamaa ulfaataa horaa tura. Waldayni tumsaa fi gargaarsa Qeyroo Oromiyaa biyya Yaman xiiqin kan ijaarame guyyaa jalqabaa Qeyroon takka jettee lafaa kaatu fi dhiiga lolaasan guyyaa Ginci dhiige, guyyaa Awwadaay dhiige, guyyaa Arsiif Baalee dhiige fi walumaa galatti guyyaa uummanni Oromoo guutummaa Oromiyaa keessaa ol ka'uun mormii jabatti seene tahuu yaadachiisee jira. Itti fufuunis guyyaa suuraan reeffa Oromoo fuula Facebook irra itti guute bara 2016 keessa walitti dhufne aboo maaltu nurraa eegama akkanumatti teenyee boonyaa jennee mari'annee waldaa kana akka ijaarruuf dirqisiifamnee jechuun yaadachiisan obbo Muhammad. Akkuma beekamu tumsi lammii ta'u yeroo jalqaba eeroon takka jettee lafaa kaatu guyyaa isaan dhiiga lolaasan guyyaa Ginciin dhiigaa guyyaa Awwadaay dhiigaa guyyaa Baalee dhiigaa guyyaa Arsiin dhiigaa guyyaa san jaallan keenya ilmaan Oromoo namoonni itti dhageenye walitti dhufuudhaan aboo maaltu nurraa eegama booda oolla guyyaa gartee du'aan keenya beekuma irratti buute san yeroo san ijoolleen wal mari'attee mee waan dandeenyu haa goonu tuttufannu irrachi walitti dhufee gaara tayaa irratti qabu akkasitti akkasitti jaallan keenya waan kana yeroo jalqabaaf koree gargaarsaa jechuun eegalanii oduma jaawgaa waltee gargaarsaa bakkamaa. Sirni gargaarsaa kunis mata duree lammiif gaachana jedhuun hagayya 10 bara 2018 magaalaa Sana'aa keessatti kan taasifame yeroo ta'u qindeessummaa waldaa tumsaaf gargaarsaa Qeyroo Oromiyaatiin qophaa'e. Sirna gargaarsaa walitti qabuu kanarratti hawaasni miira gammachuun kan irraa qooda fudhate yeroo ta'u gumaachi taasifame kunis lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota adda naannoo Somaaleetiin qe'ee isaan irraa buqqaaniif oola. Hawaasni magaalaa Sanaaf naannoo isii Agoobaraa Fooshaa ilmaan dagaa jalatti gurmaa'anii jiranis gaddaaf gammachuu waliin qooddatuun cinatti guyyaa seena qabeessa kanarraa qooda fudhachuun riyaala 50,000 arjoomee jira. Waldayni tumsaa fi gargaarsaa Qeyroo Oromiyaa biyya Yaman erga bara 2016 kaasee gurmaa'uun yeroo gaddaaf gammachuu lammiilee Oromoo dhihoof fagoo gargaaruun beekama. Kana malees lammiilee rakkatan gargaaruun cinatti qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf sochiilee godhaman mara keessatti hirmaatuun qooda lammummaa waldaa bahaa ture. Waldayni tumsaaf gargaarsaa Qeyroo Oromiyaa biyya Yaman hawwisoon tokkummaa Qeyroo ganamaatis sirna gargaarsaa lammiileef walitti qabuu biyya Yaman magaalaa Sana'aa keessatti gaggeeffame kanarratti argamuun hawaasa bohaarsaa turan. Kana malees gumaacha taasifame keessatti waan danda'aniin lammiilee isaanii tinnisanii jiru. Hawwisoon tokkummaa Qeyroo ganamaa biyya Yaman magaalaa Sana'aa. Gargaarsi amma walitti qabame kunis gara biyyaa ergame lammiilee Oromoo sababa weerara poolisoota adda naannoo Somaaleetiin qe'ee qabeenya isaanii gadhiisanii bakkoota garagaratti rakkataa jiran ni dhaqqabaa jiran miseensonni koree waldayichaa. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa kaleessa dhiheessin irratti dogoggora uumameef nuuf kolchaa jenna. Baqattoonni Oromoo Somaaliyaa Puuntlaanditti argaman rakkoo cimtuu keessummeessaa jira jedhan dargaggoonni dhalattoota Somaalee irraa ta'an gareen ijaaramuun Puuntlaandii magaalaa Kalgaayyoo fi kanneen biroo keessatti baqattoota Oromoo irratti ajjeechaa fi saamicha raawwachaa akka jiran gabaafameera. Usmaan Abdullatiif baqattoota kanneen dubbisuun waan qindeesse qaba. Baqattoonni Oromoo Puuntlaanditti argaman rakkoo cimtuu keessummeessaa jiran haala rakkoo biyya keessatti dhalataa jiruun lammiileen Oromoo bulchiinsa Puuntlaand magaalota garaagaraa jiran namoota gareen ijaaramaniin miidhaan irra gahaa jirti. Dargaggoonni ergama addaa tarkaanfachiisan gareen Puuntlaand magaalaa akka Kalgaayyoo
bosaasoo fi kanneen biroottis tuma ajjechaa fi saamicha lammiilee Oromoo irraan gahaa jiran. Lammiileen Oromoo Puutlaanditti argaman rakkina keessa jiran qaama bulchiinsaatti iyyataniis furmaata humaatu hin arganne. Oromoonni biyyoota addunyaa garagaraatti argamanis kana akka hubataniifis yaamicha dhiheessan. Kabajaan baqattummaa argamtee mirgi namummaa isaanii akka eegamuuf baqattoonni Oromoo Puutlaanditti argaman bulchiinsa garasii fi dhaabbata UNHCR'ttis iyyatan. Waajjirri UNHCR nageenya keenyaafuu kan itti gaafatamu mootummaadha. Kanaaf itti gaafatamummaa nagaa keessanii fudhachuu hin dandeenyu je'ee iyyata isaanii akka deebiseef baqattoonni komatan. Waajjira UNHCR'tti himatuuf yeroo dhaqanis hulaa waajjirichaa duratti namoonni ergama addaa qaban sibiila qaraatiin akka isaanitti fiiganii miidhaa isaanirraan gahanis dubbatan. Dhaabbata UNHCR jalatti osoo qaamonni nageenyaa dhaabbatichaaf hojjetan jiranii ablee fi dhakaan tumamuun yaaddoo jabduuf kan isaan saaxila ta'uu himan. Qaamonni nageenyaa hammeenya kana jalaa isaan baraaruuf maaliif if qosateen gaafii isaaniiti. Lammiileen Oromoo kanneen biyyatti galuufis haala mijaawaa hin arganne qaamonni sadarkaan jiran kanneen dhimmicha furuu danda'an hatattamatti akka isaan dhaqqabanis gaafatan. Oduu kennaa dhumaatiin baqattoonni Oromoo fi lammiilee Afrikaa biroo Liibiyaa keessatti dararamaatiin jiru. Baqattoonni magaalaa Tiripoolii mana hidhaa Inzaaraa jedhamu keessatti argaman yeroo hedduu namoota garagaraatti gabrummaaf gurguramuun BBC'n gabaaseera. Badiri Yusuf gabaasa miidiyaalee garagaraa irraa argate haala ittaanu kanaan qindeesseera. Baqattoonni Oromoo fi lammiilee Afrikaa biroo hedduun ammallee Liibiyaa keessatti gitamanii gurguramaa akka jiran gabaafamee jira. Akka gabaasa BBC'tti baqattoonni lammiilee Afrikaa ta'an 600 gahan ammallee biyya Liibiyaa mana hidhaa Inzaar jedhamu magaalaa guddoo biyyattii Tiripoolii keessatti argamutti dararamaa jiru. Baqattoonni haala ulfaataa keessatti yeroo dheeraa lakkoofsisan kanneen maallaqa yoo hin ergisiisan ta'e namoota biratti gabrummaaf gurguramuuf dirqamu. Kana malees manneen hidhaa keessatti hanqina midhaan nyaataa isaan mudateen baqattoonni hedduun hubamuu BBC'n gabaasa isaatiin eere. Baqattoonni dubartoota ta'anis humnaan gudeedamuu fi mana dhiphaa keessatti walitti qabamanii ciisu. Baqattoota kanneen keessatti baqattoonni Oromoo saboota biroo Itoophiyaarraa ta'an Eertiraaf lammiileen Somaaliyaa akka argaman gabaafamee jira. Ambaasaaddarri Itoophiyaa biyya Masritti argamu obbo Taayyee Asqasillaasee baqattoota Liibiyaa keessatti rakkataa jiran gara biyyaa deebi'uuf fedhii qaban kan deebisan ta'uu BBC'tti himan. Baqattoonni xalayaa lammummaan qabnes suuraa qofa yoo nutti ergan ragaa gara biyyaa ittiin deebi'an ni qopheessinaa fi jaan ambaasaaddartichi garuu Liibiyaa keessatti qaama waliin hojjetan kan hin qabnee fi waajjirallee banachuu kan hin dandeenye ta'uu jala muran. Baqattoonni lammiilee Afrikaa biyyoota garagaraarraa tahan ergaa mootummaan Liibiyaa duraanii Muammar Gaddaafiin hoogganamu diigamee kaasee gara Awurooppaa qaxxaamuruuf Liibiyaa akka riqichatti itti gargaaramuun beekamaadha. Baqattoonni hedduunis osoo gara Liibiyaa imalan gammoojjii keessatti beela fi dheebuun akkasuma immoo namootaan dhumatanii jiru. Irra jireessi isaanii ammoo bidiruun gara Xaaliyaanii cehuuf jecha galaana keessatti irbaata qurxummii tahaa turan. Toleka kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun har'a qopheeffannee Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa isinii dhiyeessaatiin ture kan hangammaa daawwattanidha. Oduu har'aa dubbisuunis wajjin kan ture Anusmaan Baay'ute ogeessi kaameraaf suur-sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin ture. Qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork afaan itti fufu fayyaa ta'a.